Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii taata marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam sa'a kana keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba. Nageenya na bukkee turre isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan. Galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaalladha. Obboleewwan kiyyaa egaa akka isin jettanitti yeroodha guyyaatti yeroo lama viidiyoo hojjedhu akka isin jettanitti naaf ta'uu baatullee hamma naa danda'ametti jechuudha. Hamma naaf danda'ametti ani yeroo kam keessatti iyyuu haalaan amma keessa jiru kana xixiqqoo jechuudha. Hammuma naaf danda'ametti viidiyoo tokkos yoo ta'e torbanitti lamas yoo ta'e simbiraan ga'uuf yaala isiniin jechuu barbaadetananii sababiin isaas akkuma kana dura irraa isiniif ibsetti jechuudha. Xiqqoo iddoon ani amma jiru haalli ani amma keessa jiru akka barbaadetti yookaas immoo yeroon barbaadetti waan ani irraa dubbachuu barbaade sana isin biraan ga'u xiqqoo ishii waan hedduu na daangessa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf wanti hundumti immoo obsa barbaachisa. Maaliif jennaani akkuma waan hundumti isaayyuu akka keessa garaa keessanii dhufetti akka yaaddan sanatti dafee isiniif mijachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Akkasumas immoo osoo magaalaa xixiqqaarra ta'e jechuudha akka barbaadanitti baatanii galtanii waan barbaaddan sana ofii keessanii kophaa keessanii waa hedduu xumuruu dandeessanii. Iddoo kanatti immoo kophaa keessan bakka barbaaddan baatanii galuudhaaf xiqqoo ishee ni ulfaata. Inni mootiyyuu hojiidha. Hojiin isaa irratti hin qabu. Hin beektanii tarii gara fuulduraatti kan isin hubachiisu ta'a. Kan ba'u halkan gangalullee halkan akkasuma jechuudha. Gizee itti fufee immoo sa'aatii 24 hojjetu hin jira. Kanaaf hojii isaa baay'ee ulfaataa waan ta'eef isa wajjin wal gargaarree waan hojjechuudhaan qabnu sana yeroo gabaabaa keessatti xumurree tooniyyuu mijeessuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf obsaan na eeggadhaa waan hundumaa isaayyuu isin hubachiisuu nan danda'a isiniin jechuu barbaada. Ammumayyuu karaa deemuuf imaluufan ka'ee achumaan komintiiwwan adda addaa baay'ee dubbisee qoy waa xiqqoo irraa dubbadhee baha jedhee oduma sardamaa jiru ofirra gattaa'ee irraa dubbachuu fi dirqame jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni na gaafattanii waan meeqa wanti kaleessa irraa isiniif dubbadhe fa'aa meeqa abbaan gomaa furii maal wanti isin naan jettan baay'ee isaa jira. Kanaaf anillee akkuma keessan kan hamma sababiin kophaa ta'ee fi bakka sana ga'ee jechuudha. Ammaaf wanti ani hubadhe sana ishee abbaa gommaa sadii haarofti ishee akka birriin isiniif kaleessa irraa dubbadhe 330 hin darbu jedhanii jiru haarawaa kan taate jechuudha. Inni kun immoo abbaa gommaa afurii kennamuutu kan namni rakkatee gurguruuf barbaade irraa kanan dhagaye jechuudha. Kanarra birriin isaa baay'ee oliiqa. Xiqqoo oliiqa. Lama waan ta'een caalaa akka jaajala gahaa jechuudha inni sun jechuudha. 100 jaajala jechuudha. 100 jaajala gahaa inniyyuu haarawaa miti. Kanaaf isa sana immoo parsantii 100 bakka sana gahee hubachuudhaaf gobaan ta'e akkuma isiniin jedhu kana. Kanaaf obsaan na eeggadhaa achi gahee anillee waan gochuu kamittiyyuu murteessuuf jira waan ta'eef kamitti akka murteesse maal akkan godhee walumaan kan laallu ta'a. Wanti hundumtuu obsa gaafata akkuma isiniin jedhe kana jechuudha. Magaalaa guddaa irratti ofii keessanii bakka barbaadanitti kophaa keessanii socho'uu xiqqoo ishee nu ulfaata jechuudha. Kanaafiyyuu nama isin barbaachisa. Kanaaf hojiin isaa immoo osoo hojii noormaalii yookaan hojii dhuunfaa ta'ee akka barbaadetti ba'ee toonii hafees wannoo jedha. Kun immoo ayyamamayyuu namaaf hin kennanii namni kamiyyuu hin beektan hojiin poolisii maal akka ta'e. Kanaaf obsa barbaachisa wanti hunduun isiniin jedha obboleewwan kiyyaa amman gaafadhee waan hundumaa ragaaggatee ani isinitti meeraa akka dandeettii kootti jechuudha. Humni koo isa sana danda'a taanaan isuma sana. Humni koo immoo isa guddaa sana abbaa afurii hin danda'u taanaan abbaa sadii jechuudha. Wanti kamiyyuu yeroo eeggateet bakka guddaa sanas ga'uu dandeessan boru jechuudha. Haala xiqqoorraa yoo jalqabdan sa'aatii kanatti maallaqa of harkaa balleessuurraa of qisaasessuurraa waan tokkicharra yoo oolchitanii kaasanii boru innumti sun hojjetee gara guddaatitti of siiqsuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf wanti hundumti isaa immoo wanti nan isin hubachiisuu qabu wantoota akkas akkasitti gaafa galtanii ofiif hojjechuu akkasumas immoo nama itti fiduudhaaf bu'aaf madaalli isaa wal bukkee qabaatii sirriitti itti yaaddanii seef gootanii kaatanii akka isin hawwaattu erga bartanii kaatanii waan barbaadanii gochuu dandeessan jechuudha. Isiniif danda'amee ofii keessanii wayimmoo abbaa manaa keessantu waan sana hojjechuu danda'a taananii sirriitti yeroo gabaabaa keessatti akka isin bu'aa qabeessa taatan beekamaadha kun jechuudha. Immootu namatti kennitan taananis immoo nama amanamaa nama beektanii
argattanii jirtan taanaan parsantii dhibbatti yeroo gabaabaa keessatti bu'aa qabeessa ta'uu baattanillee yeroo eeggatee wanti kamiyyuu jechuudha. Biyyaansi guyyaatti akka hojjetametti jechuudha. Ji'achi haala salphaa yookaan immoo gabaabaadhaan hojjenne yoo jettanii 20-25 hin dhabdan jechuudha. Ji'aatti ofii keessanii jechuudha. Isaaf kaffaltanii jechuudha. Kanaafiyyuu waan sana adda baafadhaa sirriitti. Ani amma sana adda baafachuuf maaltu na fidaa maaltu na finne adda baafachuu barbaadeetanani. Sirriitti gadi fageenyaan hubadhee itti seenuu barbaadeetanani. Kanaafiyyuu bakka sanitti argamee toommotu naa danda'amee jira taanaan viidiyoo isiniif waraabee maal akka ta'e kan inni isin hubachiisuu danda'u ta'a jechuudha. Wanti immoo irra caalatti nama wannoo jedhu beektanii bakka barbaadanitti kaameraa baasitanii viidiyoo waraabuun hin danda'amu asitti. Isin dhorkan. Maaliif sim jettaniituma bakka tokkotti jira miti silkii osoo namni isin argin bantanii akkasitti qabdan malee keessattuu kaameraa ta'een hin gaafatamtu isin gaafatanii kana rakkoo cimaan jechuudha. Keessattuu amma gabaadhuma xixiqqaa jechuudha. Waa baay'een isin hubachiisuuf barbaada yeroo baay'ee jechuudha. Maal ta'a gabaan isin mosor gurguddaadha waan ta'eef silkii isin harkaa butanii fiigu. Silkuma jechuudha. Silkiin hin dhoowwamu amma ta'e yoo ta'e isin harkaa butanii fiigu. Hattuutu harka keessan irraa butee fiigaa jechuudha. Osumaan akkasitti sodaataa jiru mucayyoo yoo kana jechuudha. Agudoo isheen haasaa gurrarraa ilaa dhugaan isin hin jedha. Isheen kaameraa waraabdee yookaan nama viidiyoo waraabdu miti osoo isin akkas godhattee haasaa deemtu kanuma hojii fudhatee callite jechuudha. Kanaaf sansana mootu baay'ee tokko nama sodaachisa. Sa'aatii amma kanatti silkiin maallaqni isaa maal akka ta'e hin beektanii. Akka sanattis immoo dabarsee isaaniif laachuun baay'ee tokko natti ulfaate. Kanaaf malee bakka sanatti hoggaan ga'e waan hundasaa waraabee kan isin biraan ga'u ta'uu danda'a ture jechuudha. Haa ta'u malee immoo bakka isa ammaa kanatti ijoolleen meeqa abbaan gommaa afurii sun jettanii ani amma ammaatti isinitti meeraa suni addisiisa akka intini dhabayetti osoo hin taane kan namni ittiin hojjetee hoggaa tokko hojii ajaa waan ta'e hojjeteera jedhamaa jira. Innaa sana ishee xiqqoo immoo harawuma isheetitu birriinsaa isa. Isuma amma isiniin jedhe sana jechuudha. Harawa isheetitu birrii agasii jechuudha. Noormaalii hojiin isaanii tokkuma isiniin jedhera. Dandeettiin yookaas immoo nama fe'uu isaanii sunis namuma 5 miti akkasuma fakkaata. 3 duubatti nama 3 feetii duratti immoo tokko bira dabaltee nama 4 isa wajjin kan oofu wajjin 5 jechuudha. Inni sunis sanuma garuu isheen kuni bakka hundatti hojjetaan jirtu dhoowwamteerti. Garuu shaggar irratti hin hojjetti iddoo kamittiyyuu jechuudha. Magaalaa kana keessatti garuu hin hojjettu. Warri immoo magaalaa kanaan yookaan Finfinneedhaan alatti taatan immoo hojjechuu hin dandeessan. Maallaqa keessan taa'ee kan wannoo jedhurra akkasumas immoo waa'ee kana dura irraa isin dubbadhe waa'ee manaa maallaqa keessan balleessuu irraa achi teessanii waan akkasiitirra yoo oolchitan nama amanamaa yoo qabaattan maallaqa sirriitti isin fida. Inni sun isin jechuu barbaada. Kuni hubannoo kooti akkasumas ilaalcha kooti. Ilaalchi keessan immoo kan koo kanaan adda ta'uu danda'a. Isinis akkuma yaada keessaniitti namoonni baay'een illee isinirraa hubachuu danda'a. Walirraa hubachuu dandeessa waan ta'eef yaada keessan waliif qoodaa koomintii jalatti namoonni yaada babal'aa qabdan waliif barreessaa isiniin jechuu jaalladha. Obboleewwan kiyyaa ani yeroo kam keessatti iyyuu jechuudha. Namni viyuun koo naa baay'atu laayikiin koo naa baay'atu jedhee tooni waanan hin hubanne tokko waanan ija koo hin agarre waan gurra koo hin dhageenye tokko tasuma itti dabalee nanaa sa'anan dubbadha jedhee hin yaadu waaqayyo immoo sana nan hojjisiisini kana wanti nani barbaadu yeroo kam keessattuu isiniin jedha. Egaa kana fakkaata na hubadha isiniin jechuu barbaada. Waanuma kam keessattuu iyyuu obsaan na eeggadha kan isin biraan ga'u ta'uu danda'a. Ammumayyuu ariifataa kan isinitti haasaa ture isiniif ibsee ture jalqabarraa jechuudha. Egaa turtii gaariin isiniin jedha. Waaqayyo waan hunduma isaa nama obsaan bira ga'eetoo sirriitti walirraa baratu rabbiin haa taasisu isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabajaa. Laayik, sabskiraayib, sheer gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuu jaalladha. Turtii gaarii.